Mon akkasumas keessummoonni fi deeggartoonni paartii kana argamanii jiran. Durataan kaafaa mararaa guddinaa wayituma kana qabsoo uummata Oromoo ceesisuuf harka wal qabannee hojjechaa jirra jedhan. Oromoon inni kaleessaa walitti dubbachuu dadhabe, wal tubuu dadhabe, wal gargaaruu dadhabe, wal dhaga'uu dadhabe hunda caalatti. Ana garuu wal dhaga'aa jira. Kana keessa gaa maal goona wettanii yeroon isaa yeroo qabsoo saba keenyaas qabsoo saba biyya kanaas handhuura taanee yerootti laga ceessuun gubbaa keenya irraa jechuu kooti. Qabsoo saba keenyaas qabsoo biyya kanaas handhuura taanee akka saba guddaa tokkootti fudhannee laga ce'uudhaa fi tarkaanfii guddaa gara fuulduraatti tarkaanfachaa jirra. Sabni Oromoo nu bukkee dhaabbate, sabni biyya kanaa nu bukkee dhaabbate, sirna dimookiraasii haaraa, sirna biyya haaraa hunda keenya walqixxeen jiraachisuu dandeessu uumuudhaaf socho'aa jirra. Hayyu dureen ABO Daawud Ibsaa gama isaaniitiin biyya Oromoo jiddu galeessa godhatee jabaa uumuuf hojjetamaa akka jiru himanii jiran. Dhaabota Oromoo warra walaba ta'an dhiibbaa kamirraayyuu ka bilisa ta'an wajjin karaa keenyas karaa isaanis wal qabannee deemuudhaaf kanaan dura keellaa sirna gabroomsaatu nu gidduu jira. Ammaan booda garuu sunni hanga hin jiraannetti tokkummaa kana caalaa guddisuu waan nu dhorku jiran jenneen amannu uummata Oromoo wajjin gara fuulduraatti. Isa kanaafis gara filmaataatti kan geessu bu'uurasaa irratti hojjetaa jirra. Firii isaas immoo uummata Oromoo wajjin haammanne jennee amanna. Kalammataa dhaabota hedduu wajjin waahillummaa ijaarrannee qabsoo gochaa baane. Inni kun umurii adda bilisummaa Oromoo keessatti dhaabota cunqurfamtoota hedduu wajjinii fi dhaabota Itoophiyaa hedduu wajjin hojjetaa baane. Ofiisiinis karaa mataasaa akkasuma isa kana jabeeffannee biyya kanaa fi naannoo kanaa fi walumaagala Afrikaa bahaaf yeroo jalqabaatiif akkuma Profeesar jedhe Oromoo giddu galeessa godhatee naannoon kun nagaa fi dimookiraasii akka argamsiisu halkanii guyyaa hojjenna. Kanarratti akka nu deeggartan jenna. Xiinxalaa siyaasaatii fi miseensi kaafaa Jawaar Mohaammed gama isaatiin siyaasaa ce'umsaa kana galmaan gahuuf Oromoof filannoo dhufuuf of qopheessuu qabaa jira. Fulbaana dhufuurratti fuula banaadhaan mootummaaf hogganoota quba keenyaan filanneen bulutti ceena jechuudha. Siyaasaa ce'umsaa keessa jirra. Siyaasaa ce'umsaa dhiiga keenyan kumaatama itti gabbarre kumaatamaan itti cabnee finne keessa jiru. Ce'umsa kana bakkaan gahuun dirqamnis kan Oromooti kan hoggansa Oromooti. Ce'umsa kana bakkaan gahuun hunda caalatti abbaa meedhan kijibnu kan geerroo Oromoodhaati. Gabaasni kan Abdusalaam Hassanii sirna kanarratti Jawaar Mohaammed waraqaa miseensummaa ifatti fudhatee jira. Qabsoo obsa fixachiisaa uummanni Oromoo taasise keessatti qoodni dubartootaa fi qarreewwan olaanaa akka ta'e hayyu dureen ABO Daawud Ibsaa himan. Obbo Daawud kana kan ja'an qora dubartootaa fi qarreewwan Oromoo magaalaa Finfinneetti ta'amerratti caaltuutaaf balinaan isinitti himti. Korri dubartootaa fi qarree Oromoo waajjira adda bilisummaa Oromoo naannoo Gullalleetti argamutti ta'ameera. Koricha irratti dubartoonni fi qarreen Oromoo qabsoo Oromoo keessatti shoora olaanaa taphatan argamaniiti jiru. Kana malees waltajjicha irratti kan argaman hayyu dureen adda bilisummaa Oromoo Daawud Ibsaa dubartoonni fi qarreewwan Oromoo qabsoo daran finiinsuu keessatti gahee olaanaa taphachaa akka turan dubbatu. Kafagoo kana dhiifne ka hedduusaa lakkoofsaan dhumanne dhiifne as dhiyoo kana warri ragaa bahanii as keessa nu keessa jiru bifa isaanii nan argaa. Poolisaan qabamanii buraayyuu kanatti hidhaa dararri isaan irra gahe
achirraa immoo sanqallee keessatti dararrisaan irraa ga'e baay'ee ulfaataa fi dhaga'uufillee kan namatti ulfaatudha jechuudha. Haalaan suukanneessa. Akkasumas sanqallee keessatti dubartoonni bakka adda addaa hidhamanii achitti dararamaa turanii ulfillee irraa bahee achitti du'anii ka haala suukanneessaa dhiyoo kana dhagahaa jirrudha jechuudha. Sirnoota darbanitti biyyattii keessatti waldaaleen dubartoota hedduu jiraatanis dubartoota Oromoo dararaa jalaa baasuu hin dandeenyes jedhanii jiru. Ka mirgi isaanii addatti ilaalamuu qabu kuni kabajaan itti dhabameeti sadarkaa kanatti dararri biyya guutuu keessatti addatti dubartoota Oromoo irra gahu baay'ee ulfaataadha. Dubartoota akka murna hawaasaatti ka hawaasa kana keessatti lakkoofsi isaanii walakkaa biyya kanaa ta'e kun aangeeffamanii isaan kun qoodi isaanii akka biyyaatti jaarmiyaansaa hunda hammataa ta'e faayidaa isaanii dinagdee fi poolitikaa irratti aangoo isaan aangessu keessatti kaadrummaa irra darbee fi nama tokko achi keessatti aangessu irra darbee kana hin argamsiisne. Weellistuu Ilfinesh Qannoo Gamasheetiin sirnoota darban keessatti qabsoo hadhaawaa dabarsuu ishee dubbattee dubartoonni kan akka ishee hedduu jiraachuus himtee jirti. Yeroo mataa koo aadan rifeensa gogaallee mataa isaa adamnee gogaa isaa adamnee jedheera isa barreesseera waan irra ga'eef jechuudha. Siyaasa muuxannoo guddaa qabaadhee miti garuu turtii fi waan diinni narraan ga'een immoo dirqittu siyaasni maal akka ta'e hubadheera jechuudha. Yeroo ammaa kanas dubartoonnii fi qarreewwan Oromoo yeroo kamiyyuu caalaa hariiroo isaanii cimsuun gama hundaan of ga'eessuu qabus jedhamee jira waltajjicha irratti. Filannoo baranaatiif uummanni dursee qophii barbaachisuu xumuruu akka qabu jiraattonni godina Wallagga Lixaanaa Nawlee Kabbaa dhaaman. Jiraattota keessaa kanneen OMN fi yaada kannan sagaleen isaa akka hin haatamneefis uummanni haalduree barbaachisu gamanumaa beekuu qabaa jedhanii yaada isaanii Tagaanyee Daaqaatu qindeesse. Jalqaba irratti haalduree mijeeffatu danda'u mijeeffate qophaa'uutu irra jiraata jechuun barbaade. Waraqaa fudhachuutiinis wal qabatee waraqaa eenyummaa yeroo eeganii sirriitti fudhachuun barbaachisaadha. Qophii barbaachisaa gochuun barbaachisaadha. Guyyaa sagaleen laatamu sanatti sagalee ofii sirriitti eeggachuu fi kan fedhan qofaaf laachuu barbaachisaadha waan jedhuun qaban. Seeraaf dambii kan mataa isaatii walitti dhufee illee baafate jechuudha. Akkaataatti sagalee isaa eeggatu. Uummanni keenya kanaan dura paartii naataa jedhe filatee hin beeku. Dhuguma biyya kana keessatti filannoo diimokiraataa filannoo haqaa geggeessuun hin barbaachisa yoo ta'e dursanii haalduree kana mijeessuudha. Dhimma filannoo wal qabatee filannoon baroota darban keessa turan akkuma beekamu filannoo haqa qabeessa moo haqa qabeessa miti beekamaadha haqa qabeessa miti. Haa ta'u malee amma uummatni kan inni barbaadu dhimma filannootiin wal qabatee filannoon haqa qabeessa akka geggeeffamudha. Filannoon akkaataa miidiyaadhaanis dubbatamaa jirutti filannoon dhufu waan fooyya'aa ta'u akkasitti eegaa jirran. Kanaaf qeerroonis qarreenis uummatni Oromiyaa keessas kan jiran guutummaa biyyattii keessa kan jiranis wanti isaan gochuu qaban jedhee an yaadu tokko beekamaadha qophii barbaachisaa eenyutu na baasa eenyutu nan baasu waan jedhu murteeffateetti seenuu qaba. Abaluu ati kana hin filtu taanaan akkas taataa nun filtu taanaan akkas taataa dhimmootii jedhamani nurraa dhaabbachuu qabu kallattii mootummaadhaan. Akka koottis ejjennoo koodha uummatii Oromiyaa keessa jirus ejjennoo isaa dhedhee ta'uu qaba dhedhee kan hin yaadani kan nu baasu qofaa filan. Yoo ta'e an kan hin yaadu kana booda akkaataa itti hayyuun siyaasaa keenya yookiin immoo hayyoonni Oromoo keenya akkaataa isaa itti kaa'aa jiran kanatti yoo akkasitiin hin raawwata ta'e filannoon sobaa inni kanaan dura darbaa ture sagaleen saamamaa ture afuu danda'a. Kanaaf uummanni keenya akkaataa heerriif seerrii filannoo jedhutti akkaataa filannoon boordii kan biyyaalessaa akkaataa inni jedhutti waraqaa eenyummaa isaa qabate buufata filannoo naannoo isaa jirutti dhaqee galmaa'ee paartii of qopheessee paartii kamiin yemmuttiin sagantaa siyaasaa isaa dhiyeeffatu dhimma siyaasaa irratti dhimma dinagdee irratti dhimma hawaasummaa irratti yemmuttiin sagantaa isaa dhiyeeffatu taa'ee dhaggeeffatee kan naaf ta'a jedhu yeroo jalqabaatiif akka filatu.
Garaagarummaan amantii Oromoo keessa jiru tokkummaa Oromoo kan laaffisuu miti jaan hooggantoonni amantii Ortodoksiitii fi Islaamaa. Qoreen bu'uureessitoota mana lubummaa Ortodoksii Oromiyaa luba Balaayi Makkoonniin durfamu hooggantoota mana marii Islaamaa Oromiyaa waliin ta'uun waan nageenyaa fi tokkummaa hawaasaa irratti warra amantiilee lamaanii magaalaa Cirootti mari'achisanii jiranii Abrahaam Birruu gabaasa bilbilaa qaba. Jilli luba Balaayi Makkoonniin durfamu ulamaa'ota mana maree dhimmoota Islaamaa Oromiyaa wajjin ta'uudhaan gara Harargee lixa magaalaa Ciroo imalanii turan kaleessa irraa kaasee Harargee lixa magaalaa Cirootti simannaa jabaatu godhameefii jira. Kaayyoon imala kanas tokkummaa hawaasaa Oromoo jabeessuudha. Maaliif yeroo garaagaraatti garagartee amantaa bu'uura godhachuudhaan waldhabdeewwan garaagaraa Oromiyaa keessatti Oromiyaan alattis mudachaa turanii waldhabdeewwan kunneen waldhabdeewwan karaa amantaa dhufan kunneen bu'uurri isaanii amantaa kan taane warroota manneen amantaa daatanii hojii siyaasaa hojjetanirraa kan madde malee Oromoo fi saboota biroo amantaawwan garaagaraa keessa jiran gidduutti illee waldhabdeen karaa dhaabbilee amantaa kan jirredha. Uummannis kana beekee tokkummaa isaa jabeeffachuu akka qabudha kan waltajjii kora hordoftoota amantaa kiristaanaa Ortodoksii fi Islaamaa magaalaa Ciroo wajjiniin wayita mareessanitti kan kaasanii dureen yookiin qindeessaan koree mana lubummaa Oromiyaa luba Balaayi Makkoonniinis waltajjii kanarratti kan jedhani Oromoon tokkummaa isaa jabeeffachuu qabaa. Dhaabbileen amantaa Oromiyaa keessa jiran manni bataskaannis ta'ee masgiinni kan Oromooti. Ka nam tokkollee miti kan nama hundaati. Qabeenyi Oromiyaa keessa hundisaa kan waloo ka Oromooti kan amantaa tokkollee miti. Kanaaf dhaabbilee amantaatiif illee eegumsi godhamuu qabaa. Garaagarteen amantaa tokkummaa Oromoodhaa kan laaffisu miti ka jabeessu malee jedhanii jiranii bakka bu'aan pirezidantii mana maree dhimmoota Islaamummaa Oromiyaa dhufanii turanii isaanis kan jedhan Oromoon tokkummaa isaa jabeeffachuu qabaa. Dhaabbilee amantaatiif eegumsa gochuu qabaa. Yeroo rakkoon waldhabdee amantaa mudatullee of eeggannoodhaan dubbii siyaasaa akka ta'e hubatee jabeessuu qaba jedhanii jiranii. Koreen mana lubummaa Oromiyaa hundeessaa jiru ka luba Balaayi Makkoonniin durfamu kun kutaawwan Oromiyaa garaagaraatti imaluudhaan waa'ee hundeeffamuu mana lubummaa Oromiyaa kan irratti hubannoo garaagaraa fi kennaatii kan jiranii bakkeewwan garaagaraatti Arsiitti Baaleettis kennaan jiranii manni lubummaa kun bal'atee hubannoo isaas dabalee gara fuulduraatti mana dhaabbilee amantaa Ortodoksii Oromiyaa keessa jiran hooggannoof akka jirudha kan isaan dubbatanii. Galmi waltajjii kanaas hawaasa tokkummaa isaa akka eeggatu dhaabbileen amantaa bakkee nagaa bakkee tokkummaa malee bakkee waldhabdee kan ta'e namuu hubatee akkaataa kanaan waliin jiraachuu akka qabudha. Harargeen lixaa keessuma Ciroon jechuudha bakkeewwan amantaawwan garaagaraa warri hordofan gamtaa fi jaalalaan keessa jiraatan waan ta'eef kanarratti walumaa galatti Harargeen lamaan fakkeenyummaa akka qabanidha kan kaasanii. Guyyaan sirni gadaa yuuneeskootti galmaa'ee waggaa sadaffaan godina Booranaa magaalaa Yaaballootti kabajame. Sirni kun qophiilee garaagaraatiin kan kabajame yommuu ta'u agarsiisni aadaatii fi simpooziyamiin akkasumas waraqaaleen qorannoo dhiyaatanii jiran. Sirna kanarratti abbootiin gadaa aangawoonni mootummaatii fi keessummoonni hedduun argamaniiti jiran. Sirni gadaa hambaa kiliyaa addunyaa ta'e yuuneeskootti kan galmaa'e waggaa 3 irraati. Oromoo sirna gadaa isaa cimsachaa deemuu qabaa jedhe biiroon aadaa fi turizimii Oromiyaa. Hoogganaan biiroo kanaa Girmaa Haayiluu kaayyoon kabaja waggaa sadaffaa sirni gadaa yuuneeskootti galmaa'e waa 3 jedhan. Tokko duudhaa kana aadaa kana akka biyyaatti caalmatti beeksisnee madda qormaataa saayinsii akka ta'u godhuudhaa fi lammaffaa duudhaan keenya madda diinagdee akka ta'u fakkeenyaaf duudhaan qofti diinagdeetti jijjiiramuu qaba, carraa hojii uumuu qaba, gabaa keessa galuutu nurra jiraata. Kanaaf baazaariiwwan egzibishiniiwwan amma argan kun laalli kun gara tokkoon waa'ee eenyummaa Oromoo kan ibsu nyaata isaa, aadaa isaa, sirna gadaa hojjennu jireenya guyyaa guyyaa uummata keenyatti waan ta'eef aadaa nyaata isaa ibsa. Gaba biraatiin immoo maallaqa irraa argata, carraa hojii bal'inaan uume jechuudha. Kanatti jijjiiraa deemuun
humna raayyaa ittisa biyyatti ajaja ol aanaan ajaja damee bahaa meejor jeneraal Zawduu Balaay eebbifamtoonni nageenya biyya tanaa mirkaneessuuf qotannoon hojjechuu qabu jaanii jiran jee oduu musaati kan gabaase. Dhumarratti hayyuu argaa dhageettiitii fi barreessaa Maammoo Gadaatiif waltajjiin hojii isaaniitiif beekamtii kennuu jiddugala aadaa Oromootti qophaa'eef. Waltajjii kanarratti dinqisiifattoonnii fi jaalattoonni isaanii kan argaman yommuu ta'u, umrii isaanii dheeraa qabsoo fi aartii keessatti dabarsaniif beekamtiin kenname. Obbo Maammoo Gadaa aartii Oromoo guddisuu keessatti qooda guddaa kan qaban yommuu ta'u, kitaaban 4 barreessanii albama wallee 4 hojjetaniiti jiran. Obbo Maammoo Gadaa kanaan dura miseensa paarlaamaa Itiyoophiyaatis turan. Gabaasni kan Abdiisaa Balaachooti. Oduu isaa kanaa xumureetti jira waan daawwattaniif galatoomaa isiniin jennaa qophiilee OMN daawwadha.